Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota Gulale miidiyaa neetwoork amma oduu qabannee jirra. Oduu wajjin ana bunnaa waabii kote dursa hangafoota oduu. Muummichi ministeera Itoophiyaa hooggantoota naannoo uummattoota kibbaa waliin mari'atan. Itoophiyaatti namoonni haaraan 11 vaayirasii koroonaan qabaman. Koreen callee heeraa abbootii seeraa tumsa gaafate. Sudaan galmee shororkeessitootaa irraa haqamuufi. CNN qorannoo Ameerikaa irratti gaggeesseetii jira. Amma oduu bal'inaan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota naannoo uummattoota kibbaa wajjin mari'atan. Waggoota lamaan darbanitti gara naannichaa deddeebi'ee dhaquudhaan dhimmoota misoomaa hawaasichaaf barbaachisan afaan isaaniirraa dhaga'eera jechuun fedhiiwwan bu'uuraa hunda al tokkotti guutuudhaaf kan hin danda'amne ta'us yeroo kanatti hojiileen ijoo misooma bu'uuraa investimentii fi isaan qabatan hojjetamaniiru jedhan. Nugusa Nagaas Dr. Abiy Ahmed marii har'a hooggantoota godinaalee naannichaa waliin goonan naannoo kibbaatti guddinni fuula danuu qabuu fi nagaan akka jiraatuuf qajeeltoo caasaa bulchiinsaaf dursa kennine ilaaluun barbaachisaa akka ta'e waliigalleerra jedhan. Muummichi kun Koloneel Abiy Ahmed hoogganaa mootummaa naannoo uummattoota kibbaa alkallattii ta'uun isaaniis ni yaadatama. Itoophiyaatti namoonni haaraan 11 vaayirasii koroonaan qabaman. Qorannoo isaa 24 keessatti namoota 2024 godhameen namoonni 11 vaayirasichaan qabamuu isaanii dhaabbanni fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Vaayirasiin kun kan babaldhataa jiru saffisni qorannoo mootummaan adeemsisaa jiru dadhabaa ta'uu isaatiin akka ta'e himame hanga har'aatti namoota 39 qofaaf qorannoon akka godhame beekamaadha. Baay'inni namoota Itoophiyaatti vaayirasii kanaan qabamanii 261 ga'eera. Koreen callee heera mootummaa ogeessonni seeraa akka tumsaniif gaafate. Koreen kun kan gaafate erga manni maree bakka bu'oota uummataa gaaffii hiikoo seeraa fudhatee yaadetti ilaachuun mirkaneessee booda ture. Yaada tumsa gaafachuu kanaa irratti ogeessonni seeraa sadarkaa olaanoo kanneen muuxannoo qaban barnoota seeraan immoo digirii fi isaa ol kan qaban akka hirmaataniif yaada dhiyeesseera. Mootummaan seera malee umurii bara hojii isaa dheereffachuuf hiikoo seeraa gaafachuun isaas ni yaadatama. Sudaan galmee shororkeessummaa irraa haqamuufi. Sudaan mana maree Ameerikaatiin irratti murtaa'ee galmee shororkeessitootaa irratti galmaa'uun ishee ni yaadatama. Bakka buutonni qondaaltota Sudaan waliigaltee mootummaa Ameerikaa wajjin gochuuf Ameerikaa jiran hoggaa ta'u mareen isaanii firii gati qabeessa ta'a jedhamee eegamaa jira. Sudaan yeroo galmee shororkeessitootaa irraa haqamte balaa shakkamtoonni ishee alqaayidaa waliin ta'uun imbaasii Ameerikaa kan Taanzaaniyaa Daar es Salaam jiru irratti raawwateef kaasaa doolaara biiliyoona 6 kaffalti jedhamee eegama. Dabalataanis qondaaltonni Ameerikaa Sudaan yaada Ameerikaanii dhabbayyaa irratti qabdu akka deeggartus ni barbaadu. Mootummaan Ameerikaa fayyaa uummataaf hin hojjenne kan jedhe miidiyaan CNN qorannoo bulchiinsa Tiraamp irratti gaggeesse. Qorattoonni CNN akka himanitti mootummaan Ameerikaa 54 hojii fayyaa uummataa eeguu hin hojjenne jedhanii murtoon Tiraamp dabarsan du'a uummattoota Ameerikaa ariifachiiseera jedhaniiru. Dabalataan ogeessonni fayyaa Ameerikaa yeroo darbe akka jedhanitti dhibamtoota vaayirasii koroonaa keessaa kanneen murtoo Tiraampiin qoricha dhibee busaa fudhatan kanneen qoricha sana hin fudhanne caalaa miidhamaniiru jedhanii turani. Hanga har'aatti lammiileen Ameerikaa 89 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Ayyan kabajamtoota dhaggeeffattoota Gulale miidiyaa neetwoork oduun keenya kan guyyaa har'aa kanuma ture. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.